Akkam jirtu daawwattoota keenya har'a viidiyoo akkuma viidiyoo isa duraa hojjenne tokko viidiyoo haaraa qabannee dhiyaanneerra daawwattoota keenya. Viidiyoon har'a nuti hojjennu interview deemnee namoota gaggaafannaa interview gama teknooloojii fi bashannansiisoo jedhaman interview goona. Ina daawwattoota keenya asumaan maal jechuu barbaanna gama aartii afaan Oromoo guddisuu keessatti tattaafachaa jirra. Asumaan nuti maal jechuu barbaanna chaanaalii ilmaan tiktub subscribe viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan comment gochuudhaan akka nuuf kee dhaabbattan asumaan sin affeerra gamanumaan gara viidiyochaatti dabar. Egaa amma gaaffii deebii waliif gochuu fi amma gama qasaanii nan gaafadha. Isaa booda gaaffii armaan gaditti qabannee isaan nan gaafadha jecha. Ish obboleettii fuuldura keenyatti argamtu kanarraa kaana maqaan Maqaan koo Annatu Sifaan jedhama. Dambidoolloodha. Kan inni dhufee moo Dambidoolloodha? Ish obboloota ish amma shamarran yookiin maal jedhamu? Maal jedhamu? Barattoota mooraa NYLC bukkee jirra. Innaa gaaffilee gama teknooloojiitiin fi bashannansiistootaan isaaniif dhiyeessina. Gaaffii jalqabaa siif nan dhiyeessa. Daraartuutti Anna sorry. Gaaffiin jalqabaa akka jedha. Poostii Feesbuukii kee irratti poostii Feesbuukii jalqaba goote irratti jecha laayikii meeqa argatte fi koomentiin jalqaba siif kenname maal ture? Feesbuukii irratti yeroon jalqaba footoo poostii godhe koomentii tokkos hin arganne laayikii tokkos hin arganne amma sirra deebi'een poostii godhe jechuun feesbuukii fayyadamuun sa'aatii sanatti baay'ee rakkisa reefin baradha waan ta'eef utuun bebeekin amma takka piroofaayiliin godha footoo tokko si'a sadii si'a afur takka piroofaayilii takka baakgiraawundii beekaa waanuma meeqan godhe amma kana keessatti laayikiis koomentiis hin arganne. Waan nama ajaa'ibu ture obboleettiin keenya akka jettee eshi ankiyoo. Facebook dhiyooman banadhe garuu yeroo jalqabaatiif laayikii piroofaayil piikcharii dhumaa yoo baate 532 natti fakkaata. Koomentii yeroo jalqabaa naan laatame immoo sookuur kanumadha bakka. Sookuur jedha? Sookuur Ingilifaatiin eshi haa koomentii baay'ee gaariidha. Eshi gaaffii lammaffaattan deema. Gaaffiin kun gaaffii xiqqoo sindirii deemu natti fakkaata. Appilikeeshinii kaameraa bilbilaa kam fayyadamte? Ani waa'een footoo koo kun baay'ee na cannaqu. Kanuma bilbila kootiin fayyadama. Kanuma kaameraa bilbilaa jecha atoo? Normaal kaameraa dhuma fayyadaman. Normaal kaameraa. Esh gaaffii itti aanutti darba. Weebsaayitiin maali? Weebsaayitiin akka inni yaadutti beekaa karaa teekinooloojiitiin namoota garaagaraati wajjiniin wal quunnamuu fi yookiin wantoota garaagaraa irratti kaa'achuudhaaf yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf googiliin faan weebsaayitii ma jedhama imeelii weebsaayitii jedhama kanaafiyyuu waan tokko beekaa nama wajjin wal quunnamuu qofaaf osoo hin taane wantoota garaagaraa ragaalee garaagaraa irra kaa'achuuf waan gaarii ta'etti fakkaata akka yaadutti. Okay, odeeffannoo gaariidha. Eshi ati maal jetta? Googilii jedhan kanas hin beekon silkii mana marraa fuudhee fayyadama bilbila waan hin qabaannee fi weebsaayitii hin beeku. Eshi obboleettiin koo hin beekuttee garuu immoo akka ati bartu barbaanna. Weebsaayitii rakkinaan qabu amma booddee barumsa waan jalqabnuuf hin barta ishee. Gaaffii itti aanutti hin darba. Gaaffiin kun immoo gaaffii xiqqoo teknooloojiitiin wataa jedhu yookiin immoo adda ba'uudha. Daaqonii tokko ture jedha. Kan inni jiraatu magaalaa Finfinneedha. Garuu immoo fuudhuu barbaada. Intalli inni fuudhuu barbaadu immoo magaalaa Naqamtee jiraatti. Akkamitti deemee fuudhuu danda'a? Egaa erga teekinooloojiin babal'ate wantoota baay'eedhaan wal quunnamuu danda'u. Kanaaf karaa toora feesbuukii seetii maqaa see beeka taanaan barbaade achiin argachuu danda'a. Bilbila see beennaan teelegiraamii irraanii kanaafiyyuu salphaadha. Okay. Eshi ati maal jetta? Makiinaa maan naqakaa erga jaallate. Makiinaa maatiin deema miti erga jaallate gaaffichi garuu daaqonii jedha ture. Gaaffitti aanutti darbu. Namichatu reettii qaba. Reettii raafuus qaba qeerransas qaba. Innaa fuudheetu deemaa jira. Innaa otoo fuudhee deemaa jiru lagatu fuuldura isaanii jira. Akkamitti sadan isaanii laga ceesuu danda'a? jalqabaa
raafuu keessa እሺ ittaanee leencii gaafficha naa deebi'aa tokko dhiifama namicha tureetti raafuu qeerransa fuudhee deemaa ture እና lagni immoo fuuldura isaanii jira isaa booda laga sana dabarsuu dirqamata acha akkamitti sadan isaanii laga ceesuu danda'a Okay, bakka akkasaan raafuu keessa leenci raafuu nyaatu waan ta'eef leenca taansaa dhumarratti reettii fuudhaa jechuudha. Waaw ishi atoo Raafuu reettii qeerransa qabamne jalqaba raafuu ceesisaa reettiin raafuu argitee ceetii qeerransi immoo reettii argee ce'aa jechuudha. Ariifidha. Waan eeyyamoo taatanii afgaaffii kanaaf eeyyamoo waan taataniif guddaa galatooma. Isinillee nu afeeruu keessaniif guddaa galatooma. Ishi amma gaa obboloota na bukkitti argan kana faana afgaaffii goonaa. Inna gaaffileen isaan gaafadha akkuma dura namoota biraa gaaffii goone isaanis deebii nuuf laatu jalqaba garuu maqaa isaanii feessa akka dhufan isaan gaafadha ishati maqaan koo Mikiyaas Kennin jedhama kana nufi godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Qarsaa Maalii Maarraayi atoo Maayikoo jedhama Maayikoo Zaayoo kan inni nufi magaalaa Mattuu እሺ gaaffii muraasan isin gaafadha gaaffiin jalqaba maal jedha beektaa poostii feesbuukii keessa jalqaba irratti jechaadha poostii feesbuukii keessa jalqaba irratti laayikii meeqa argatte koomentiin jalqaba siif kenname immoo maal jedhama ture garuu yaadadhu baay'eedha laayikiin koo baay'eedha garuu afur oh no koomentiin jalqaba siif kenname garuu maal ture yaadatta wow እሺ አንኪዮ ለማንሳዩ ያደረገ ለማንሳዩ ያደረቱ እረዴ ቢቲ ቼክ ገሩ እሺ ጋፊት ታኑትን እንደርባ ዌብሳይቲን ማሊ ዌብሳይቲን ማሊ እት ያደት ጋፋ ያዶች ዌብሳይት I don't know garu kolfaato deebisa ato maal jetta ዌብሳይቲን madha እሺ gaaffiin tanutti darba kolfadha deebiin isaanii daawwattoota keenya እሺ gaaffiin itti aanu appilikeeshiniin kaameeraa bilbilaa kan fayyadamta appilikeeshinii kaameeraa bilbilaa kan fayyadamta ammoo duraan ammas haa ta'u duras haa ta'u maal fayyadamta maqaasaa garuu ani yeroo baay'ee normaali kaameeraa waan isa appilikeeshinii silkii anuma silkii hanqafoo isuma fayyadamaani yeroo hundaas fayyadamta እሺ አንኪዮ badde maal ture normali matee garuu editingiin jiru editingii qaba maal ture maqaan isaa isheen barbaade piksartiin jira piksartii fayyadamta okay እሺ gaaffiin arfaffaa gama teknooloojiitiin addadha garuu bashannansiisaadha gaaffichi akkas jedha daaqonii tokkotu ture kan inni jiraatu magaalaa Finfinneedha innaa intala fuudhuu barbaade intalli kan isheen fuudhuu barbaade moo kan isheen jiraattu magaalaa Naqamteedha akkamitti deemee fuudhuu danda'a daaqonii yeroo itti amma kan amantaa karaa ortodoksiitiin kanumatti beektu eshi miceettiin an jirtu magaalaa Naqamtee inni jiraatu magaalaa Finfinnee akkamitti deemee fuudhuu danda'a garuu jalqaba sol beeku I don't know ani hin beeku inni jiraatu magaalaa Finfinneedha kan isheen jiraatu magaalaa Naqamteedha akkamitti deemee fuudhuu danda'a gaaffichi yaaga konkolaataa naqachi konkolaatiin barrisee deema waan jaalalli jiruuf garuu daaqoniin fuudhuu danda'a ani garuu daaqoniin yaa fooyyata yaada fu'a eshi ati maal jetta sargiinumaan fuudha ka sargii maan fuudha garuu akkamitti deema moo magaalaa Naqamtee magaalaa Naqamtee akka namni kaan deemutti qaba makiinumaatiin barrisa eshi gaaffii itti aanutan darba ajaa'iba gaaffiin itti aanu namichatu reettii raafuu qeerransa fuudhee deema ture otoo deemaa jiruutii lagatti baan innaas laga sana ce'uun immoo dirqamate ta'e innaa akkamitti sadan isaanii laga ceesuu danda'a reettiidha qeerransa raafuudha jalqaba ishi jalqaba leenca ceesisa sana booda erga ceesisee booda deebi'ee dhufee raafuu ceesisa deebi'ee dhufee immoo re'ee deebisa
Ah, jalqaba akkas ta'a jecha. Deebiin kee akkasi. Ishaatu. Yaa'u leencaa fi raafuu ceesisa. Sana booddee deebi'ee itti ceesisa. Okay, eshi. Maal deebii? Inni immoo raafuu nyaattachuu biratti Eshi, kanaaf raafuu fi leenca ceesisa jalqaba. leenca miti qeerransa. Qeerramsa. Eshi. Deebisee ta'u deebii ofii immoo reettii naftii miti reettii qabatee deema. Okay, akkas ture deebiin kee. Eshi, waan eeyyamoo taataniif gaaffii kanaaf guddaa galatoomaa umarratti waan jettan yoo qabaatan. Umarrattoonni isinis guddaa galatoomaadha. Eshi. Eshi haa ta'u. Yaa'u like, share, subscribe godhaa fi jajjabeessaanii. Repromotion. Obboleettii amma na bukkeetti argitan kana faana immoo gaaffii gochuu fi jalqaba maqaa ishee nan ishee gaafadha. Eessa akka dhufte natti himti. Maqaan koo Jaalannee Biddiiqaa magaalaa Naqamteerraa dhufe. Eshi, jaalannee magaalaa Naqamteerraa dhufte. Gaaffilee muraasan si gaafadha. Gaaffii tokko faana akkas jedha. Poostii Feesbuukii irratti poost goote isa jalqabaa irratti laayikii meeqa argatte? Koomentiin kenni jalqabaa meeqa ture? Yaadadhu dhugaa dubbachuudhaaf waggaa baay'ee ture rakkoo amma. Bara meeqa banatte? Jechuun 2006 waan akkasii. Akkan keenyatti? Okay, yaadattu jechuudha. Deebiin kee yaadadhuudha. Eshi, gaaffii itti aanutti nan darbu. Garuu yaadachuu yaali. Yaadachuu. Eshi, koomentii kee yaadattu? Koomentiin koo footoo koo ture kan jalqaba irratti poosti godhee footoon jalqabaa obboleessa yookaan durbii koo naa godheeni obboleettii koo baay'ee bareedaa ture jechi natti tole. Baay'ee tokko si tole. Eshi. Oh no. Itti aanutti dabarraa. Weebsaayitiin maali? Weebsaayitiin maali jettee yaadda? Weebsaayitiidha. Weebsaayitiidha. Umayyuu miti. Gaaffii deebii baay'ee nama bashannansiisuudha. Okay, gaaffii itti aanutti dabarra. Appilikeeshinii kaameeraa bilbilaa kan fayyadamta? Aliis. Gaaffii gabaabaa deebii gabaabaa deebistee. Eshi, gaaffii itti aanutti darbaa. Daaqonii tokkotu ture. Kan inni jiraatu magaalaa Naqamteedha. Magaalaa Finfinnee jiraata. Innaa intala fuudhuu barbaade intalli kan isheen jiraattu immoo magaalaa Naqamtee jiraatti. Akkamitti deemee fuudhuu danda'a intala biyya keessa? Akkamitti deemee fuudhuu danda'a? Waaqayyo naa kennu hin jedhu argite. Akka aadaa keenyaatti dhaqee fuudhanii waraqaa argatee achi. Akka aadaatti. Garuu daaqoniin fuudhuu danda'a. Okay, fuudhuu hin danda'u? Ani maalan beekaris gaafachan. Bitee fuudhuu hin danda'a. Fuudhuu hin danda'a. Eshi. Nama eshi gaafa itti aanutti danda'a. Fuudhuu danda'a. Namicha tureettii. Monoksii qofatu? Hin fuudhu. Hin heerumus. Eshi, okay. Onuufis beekumsa haaraadha. Eshi. Gaafa itti aanutti darba. Namicha tureettii raafuu qeerransa fuudhee deemaa ture. Innaa otoo deemaa jiruutii lagatti ba'an. Innaa laga sana immoo ce'uu qabu dirqama. Innaa akkamitti sadan isaanii laga ceesuu danda'a? Reettii, qeerransa, raafuu. Reettii, raafuu, qeerransa. Okay, jalqaba asitti yoo hafan immoo nyaatu? Ani waan beekuun qabu kaa akkamitti dabarsuu danda'a? Jalqaba qeerransa dabarfata. Reettii fakkii. Qeerransaa fi raafuu fuudhee deema. Fuudhee deema lamaan isaanii? Okay, eshi. Ofiisaaf gidduu waan jiruuf jechuudha. Okay. Isa booddee qeerransi raafuu nyaatachuudha. qeerransaa fi raafuu baadhatee deema. Baadhatee deema. Garuu namichi qeerransa danda'ee baatachaa jirta? Maaliin ceesifata reesilas? Okay, eshi. Eshi. Deebii. Qeerransaaf raafuu markabaa yoo ta'es maaliin yoo ta'es kan ceesifatu ol duukaa fuudhee deema. Isa booddee qeerransa achi kaa'anii raafuu fudhatee dhufa. Fuudhatee dhufee ammas reettii fi raafuu immoo dabarfata. Reettii fi raafuun ogummaa wal faana taa'u. Uumayyuun gootu. Gidduu jira. Uumayyuun gootu. Uruu ishee rukutachuudha. Akkuma fakkeenyaaf gaafa fuutee galtoonni abbaan keessi bira rafee. Kun waan ajaa'ibaati. Maal jetti? Eshi. Abbaan koo akkasiin dhageenye. Eshi. Gaaffii kana waan hiyyamtu taateef guddaa nu galata. Galatoomaa isinis. Eshi amma obboleessa na bukkeetti argitan kana faana gaaffii gochuufidha. Innaa gaaffilee na isa gaafadha jechuudha. Innis deebii akka xaarmaatti nu jiru na gaafata. Innaa jalqaba maal maqaa isaa eessa akka dhufeen isa gaafadha. Maqaan keenya ture?
Maqaan koo Dr. Abdiisaan jedhama. Kanan irraa dhufee asuma magaalaa Bishooftuudha. Eshi obboleessi keenya faana wal barreerra saaksiifidha doktara inni jee barataadha. Eshi gaaffii jalqabaa akkas ture. Poostii feesbuukii irratti poostii jalqaba goote irratti jechaadha. Laayikii meeqa argattee? Koomentiin jalqaba siif kenname maal ture? Okay, laayikii nan argadde jalqaba irratti baay'ee miti laayikii 00dha. Koomentiin anaaf laatame yaa'u jabaadhu itti fufii poostii magodhiidha. Waaw poostii eshi gaaffii itti aanutti hin darba eshi weebsaayitiin siif maali? Weebsaayitii maal jettee yaadda? Yaa'u weebsaayitii nyaata maas hin dhugamaa isaan beeku. Weebsaayitii jechuun maal akka ta'e iyyuu hin beeku ammarraatti. Eshi ammarraatti hin beeku eshi akka baruuf yaaliif godhii kunuunsi nu gaafadhu waan jirusti himna. Eshi gaaffiin itti aanu akkas jedha. Appilikeeshinii kaameraa bilbilaa kan fayyadamta? Appilikeeshinii kaameraa bilbilaa kan fayyadamta? Appilikeeshinii kaameraa kanuma moobaayiluma irratti caanamee jirudha. Kan biraan itti dabarsee hin fayyadamu. Soofteerii yookiin appilikeeshinii biraa dabalataan fayyadamta jechuudha. Waaw eshi anuma. Eshi gaaffiin itti aanu gaaffii xiqqoo gama teknooloojiin irraatii achi hiikudha. Wantoota nama bashannansiisu jecha akkas jedha. Daaqonii tokko turee jedha. Kan inni jiraatu magaalaa Finfinneedha. Garuu immoo fuudhuu barbaada. Intalli inni fuudhuu barbaadu immoo magaalaa Naqamtee jiraatti. Akkamitti deemee intala fuudhuu danda'a? Yaa'u jara kana lamaan gidduu jaalalli sirrii yoo jira ta'e jaalalli sirriin jira taanaan fageenya isaanii daangessuu hin danda'u. Daaqoniin garuu fuudhuu danda'a. An akka kotti fuudhuu danda'a jennee nama. Okay, eshi fuudhuu jettee amantaa amma akkamitti fuudhuu danda'a? Inni gara sana deemee ishee faana walii galtee waan qabuudhaaf ishee faana hariiroo jiru hundumaa erga wanta jiru hundumaa fixatee ishee bira deemee fuudhuu hin danda'a jedhee naman akka yaada kotti inji fageenyi jaalala isaanii daangessuu jedhee naman. Okay, gaaffii itti aanutti dabarra. Namicha tureettii raafuu qeerransa fuudhee deemaa jira ture. Innaa otoo deemaa jiru immoo lagdi fuuldura isaanii jira. Laga sana immoo dirqama ceesuu qabaacha. Akkamitti sadan isaanii ceesuu danda'a? Dhimmee gaafficha irra deebi'e. Namicha tureettii raafuu qeerransa fuudhee deemaa ture. Lagni fuuldura isaa jira. Akkamitti sadan isaanii laga ceesuu danda'a? Okay, dursa kan inni ceesisuu danda'u maal seete? Kan inni ceesisuu danda'u dura raafuudha. Achiitoo deebi'eeti leenca yookiin qeerransa yaa ta'u qeerransa sana dabarsuutu sarra jiraata. So deebi'ee reettii sana dabarsuutu sarra jiraata. Eshi obboleessi koo waan eeyyamaa taateef afgaaffii kanaaf guddaa galatoomi. Ayyee isinillee galatoomaa isiniin jedha ulfaadha. Keenya amma na bukkeetti argatan kana faana afgaaffii goonaa. Innaa jalqaba maqaa ishee fi eessa akka dhufte nan gaafadha. Ishi maqaan keenya ture? Maqaan koo Sibraat Fiqaaduu yookiin Ribqaanaan jedhu. Wallagga Lixaa magaalaa Mandii. Eshi obboleetti keenya maqaa ishee munaan barreerra. Eshi gaaffilee teknooloojii faana wal qabatanii fi bashannansiisoo ishee gaafanna. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha. Poostii feesbuukii kee isa jalqabaa goote irratti laayikii meeqa argatte? Koomentiin jalqaba siif kenname sun maal jedha ture? Tilmaamaan naannoo 620 natti fakkaata laayikiin koo. Akkuma yaadutti footoo jalqabaa koo waan ta'eef kanan dagadhu. Koomentii yeroo jettu garuu waliigala koomentichaa moo? Lakki koomentii jalqaba si qaqqabecha. Yaadadhu garuu. Yaadattu. Eshi obboleettiin koo yaadadhu jettee gaaffiin itti aanu weebsaayitiin siif maali? Maal jettee yaadda? Weebsaayitiin jechuun baay'isa kanatti ibsa bal'aan beeku. Kan beekutti garuu wantoota teknooloojii yookiin sooshaal miidiyaa garaagaraa feesbuuk, telegiraam wantoota kana walitti qabamanii kan weebsaayit jedhamanii ibsaman natti fakkaata. Eshi akkasitti deebiseetti obboleettiin keenya gaaffii itti aanutti darba. Appilikeeshiniin kaameraa bilbilaa kan fayyadamta? Gaaffii ajaa'ibaati kun. Oh no! Noormaalii zeeroon itti fayyadamu qaba. Akkasuma teknooloojii duukaa moo bilbiloota haaraan dhufanii. Noormaalii gaafa jettu garuu maraataadhaan ni kan. Noormaal kaameraa jechuudha. Isa kana nan fayyadamu. Silkii yookiin hanqafoo jechuudha.
Kan bilbila kooti kan qafoo kooti. Isaan fayyadama kaan immoo teknooloojii duukaa bilbilli haaraan dhufan kuni iPhone ምናምን ወደ jedhaman kuni applicationidha san. Jechuun sin jedhu kanuma iPhone ta'anii barachuu kan normaalii irra normaalii ani kan hin jedhe garuu applicationii silkii keerratti kan applicationii kaameeraa ta'e isa kan fayyadamtaadha gaaffiin koo garuu. Tole walumaa gala normaalii mattina qabna. Normaal kaameeraa. Eshi gaaffii taanutan darba. Gaaffiin kun teknooloojiirraa adda xiqqoo adda jedha. Gaaffii bashannansiisudha. Daaqonii tokkotu ture jedha. Kan inni jiraatu magaalaa Finfinneedha. Fuudhuu barbaada. Intalli inni fuudhuu barbaade immoo magaalaa Naqamtee jiraatti. Akkamitti deemee fuudhuu danda'a? Inni magaalaa Finfinnee jiraatu seenne Naqamtee. Deemee dhaqqa konkolaataan. Konkolaataatiin deemee qee fuudha. Daaqoniin fuudhuu danda'a garuu. Hin fuudhu erga jedhame maan fuudhu kaa maal godhuri? Hin fuudhu? Hin fuudhu. Gaaffii itti aanutan darba. Namicha tureettii raafuu qeerransa qaba ture. Innaa deemaa jira namichi. Innaa otoo deemaa jiru lagatti ba'e. Innaa sadan isaanii immoo dabarsuu barbaade. Akkamitti sadan isaanii dabarsa? Yookiin immoo akkamittiin laga ceessaa jechuudha? Sadan isaanii wal faana dabarsuun isaa dirqamadha? Isaa fi reettii fi raafuu jechuudha. Raafuu, reettii, raafuu qeerransa. Sadan isaan sadan. Jalqabaa duraa maal godha seetaa? Akka yaadutti raafuu fi qeerransa dabarsa. Isa booda deebi'ee reettii fuudha. Akkasidha. Obboleettiin koo gaaffii kanaaf eeyyamamtu waan taateef guddaa si galateeffannaa. Umarratti waan jettu yoo jiraate. Hayyee isinis ulfaadhaa carraa kanaa laachuu keessaniif galatoomaa isin jedha. Amma obbolessa naa bukkeetti argitan kana faana gaaffii gochuu fi eessa akka dhufe jalqaba isa gaafanna. Maqaa isaas asumaan isa gaafanna. Tole egaa maqaan kiyya injiinar Amaaniil Tasfaayee jedhama. Kan inni dhufe magaalaa Adaamaarraati. Injiinar. Gaaffilee muraasan si gaafadha. Gaaffilee kanaaf immoo deebiinaaf laattachaadha. Gaaffii tokkoffaan poostii feesbuukii irratti goote irratti laayikii jalqaba poostii goote irratti laayikii meeqa argatte? Koomentii jalqabaatti argatte immoo kan maal jedhu ture? Laayikiin kiyya daawwan yaadadhu garuu 90 ምናምን taati. 90 taati. Koomentiin immoo yaa'u hin bareedda. Hin bareedda. Waa bareedaadha jechaadha gurbaan. Durbatu jechuu qaba ture. Durbatu jedhinaan jetta ka. Waa dubartoota baay'eetu. Moo tokko? Dubartoota baay'ee. Baay'eedha isaan. Baay'eedha. Koomentii baay'ee. Gaaffii itti aanu weebsaayitiin si maali? Yookiin weebsaayitiin maali jettee adda? Weebsaayitii sarchii godhata akka ganaa sarchii godha? Isuma kan waanuma beektu si gaafachaa jira ka. Bakka weebsaayitii kan akka feesbuukii dhabdi. Bakka yaa waliigaltee waliigaltee karaa ishii wal arginu. Karaa wal arginu. Okay. Eshi gaaffii itti aanutti darba appilikeeshinii kaameeraa bilbilaa kan fayyadamta? Anita yaa kanuma silkiin koo qabu. Kanuma silkiin kee qabu. Ambiraa Play Store irraa yookiin immoo Android fayyadamta miti? Play Store irraa yookiin immoo namarraatii dabarfattee hin fayyadamtu? Yaa jirti takka takka. Maal jedhamti isheen maqaa isheen barbaade? Isheen maqaa ishee ያው ምን ማለት ነው B612 ምናምን እሺ ፈይደምታ እሺ ጋፊታ ነው ተነርባ ዳቆኒ tokkotu ture jedha kan inni jiraatu magaalaa Finfinneedha እና intala jaallate tokko immoo intala fuudhuu barbaade እና intala jaallate jechaadha እና gaarummoo intalli kan jirtu immoo magaalaa Naqamteedha intala deemee akkamitti fuudhuu danda'a? Ishiin kan jirtu Naqqamtee. Inni kan jiru Finfinnee. Yaw Naqqamtee deema. Naqqamtee deema. Daaqoniin fuudhuu danda'a? Daaqoniin yoo jaallatee maal godha? Yoo jaallatee maal godhan fuudha malee. Ishi gaaffii sadhumaa namicha tureetti raafuu qeerransa fuudhee deemaa jira. Innaa otoo fuudhee deemaa jiruuti lagatti ba'an. Innaa laga sana immoo dirqama deessuu qaba. Akkamitti sadan isaanii deebi'ee ceesuu danda'a? Ishi dura re'ee fudhatee deema. Reetti. Ishi ከዛ በኋላ ulfaatti kun. Ulfaatti? Hammam kiiloo meeqa? Kiiloo 5 tokko. Ishi waan eeyyamamaa taateef guddaa galatooma. Galatooma.
Toota keenya waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Garumoo deebiilee barbaachisoo ta'an immoo isinitti himna. Isa daaqonii tokkotu ture gaaffisa jedhuu fi daaqoniin fuudhuu hin danda'u deebii jedhudha. Gaaffiin inni waa'ee namicha reettii raafuu qeerransa fuudhee isa deemaa ture immoo jalqaba kam ceesisa jedhuuf jalqabaa reettii fuudheetu laga ceessa achiitii ammamoo deebee raafuu fuudha. Achiitii erga raafuu haqee kaa'ee booda ammamoo reettii fidee dhufa. Reettii fudhee erga fudhee booda immoo ammamoo qeerransa fudha. Qeerransa erga geessee booda immoo dhumarratti immoo raafuuf qeerransa erga walkeettamisee immoo ammamoo deebee reettii fuudha jechuudha. Deebiin isaa kana ture. Daawwattoota keenya guddaa galatoomna.